bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessa qubatee jiru injifannoo galmeessuu irratti argamu. Kanarra dhaabbachuun sirni aangoo seeraan alatti fayyadamaa jiru balxaginaan waraana kanneen dhaabsisuuf yaaliin inni godhaa jiru laayyoo miti. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jiruun lammiileen nagaa ajjeefamaa hidhamaa akkasuma reebamaa gariinis achi buuteen isaanii dhabamsiifamaa jiru. Sirni biyya bulchaa jiru kun sodaa qaburraan kan ka'e hamma manguddoo fi hawwan ulfaa sababii kanaan hidhee rakkisaa jirurra ga'ee jira jaamuun komatamaa jira. Keessumattuu erga waraanni bilisummaa Oromoo maqaa qabsaa'ota Oromoo gameeyyii itti moggaasuun duula xumura gabrummaa gaggeessarraa jalqabe haalli bulchiinsa bilxiginnaa keessa jiru sodaan guutamuu fi miira abdii kutannaa cimaa keessa galuutu irraa mul'ata. Arsii aanaa Muuneessaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa bakka bosona Guunaa jedhamu keessatti gaafa guyyaa 13/10/2020 takka haleellaa waraana bilxiginnaa irratti raawwateen injifannoo argachuu ibsuun isaanii yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo erga sochii isaa godina Arsii keessatti cimsachaa dhufe jiraattotatti gammachuu fi abdii horee jira. Haaluma kanaan walqabatee hawaasni hubannoo gahaa argachuun waraana kana cinaa dhaabbachaa jiraachuu odeeffannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Arsii bahaa aanaa Heebanirraa kaasee hamma godina Harargee lixaatti sochii cimaa taasisaa akka jirus ibsamaa jira. Akka fakkeenyaatti aanaa Heeban Arsii, Muuneessaa, Sirkaa, Gololchaa fi Shanankoolutti qunnamuu danda'anii jiru jedhu keessa beeytoonni. Waraanni bilxiginnaa ammoo maqaa sakatta'eensaatiin Arsii bahaa keessa bobbaafamee ture duula dargaggootaa fi qeerroowwan adamsutti tarkaanfatus waraanni bilisummaa Oromoo garuu miseensota waraana bilxiginnaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachuun gabaafamuun kan yaadatamudha. Miseensonni waraana bilxiginnaa baay'inni isaanii 10 ta'an biroo madaanii kanneen 5 ta'an ammoo achi buuteen isaanii dhabamani. Waraana baay'inni isaanii 32 ta'an keessaa isaan 20 ta'an irratti haleellaan kan raawwatame yoo ta'u isaan hafan biroo ammoo achi buuteen isaanii dhabamuun gariinis bosona jiru. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo hedduu hiikkachiisuun hedduus booji'ee jira. Odeeffannoo hamma ammaatti arganneen waraana bilxiginnaa garas jiran 32 keessaa lubbuun namoota 7 qofaatu hafe. Taateen kun kan mudate Heeban Arsii fi Heeban Laaqichaa keessattidha. Wayita waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa irratti raawwatetti miseensonni waraana bilxiginnaa muraasni uffata ofirraa qaban mulquun hidhannoo darbanii fiigani. Sirni bilxiginnaa kufaatii isaa baraaruuf jecha lammiilee leenjii waraanaa gahaa hin qabnee fi kanneen umriin isaanii ganna 18 gadi ta'an gara adda waraanaatti dirqamaan ergaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu dhiibbaa gama garaagaraatiin isarra gahaa jiru dandamachuun injifannoo guyyaa guyyaan galmeessuu itti fufee jira. Yeroo amma keessa jirru kanatti humnoota haaraa lakkoofsaan baay'ee ta'anis eebbisiisuu irratti argama waraanni bilisummaa Oromoo. Haa ta'uutii garuu haalli jiruu kan walirraa adda addummaa wanti qabu waraana giddugalli kun yaaffii keessatti haalli teessuma lafaallee murteessaadha. Naannawa Heebaniitii fi Muuneessaa bosonni jiru baay'ee guddaadhaa miti. Haaluma kana walqabatee uummanni illee kana dura mudannoo waraana bilisummaatiin qunnamtii qabu waan hin qabnee fi gargaarsi xiqqoo hanqataa ture. Haaluma kana walqabatee uummanni ammoo miidhaa isarra gahuu fi maatii irra gahuu fi uummata irra gahaa jiru hubatee amma gargaarsa jabaatee itti fufaa jira. Haa ta'uutii garuu ammoo waraanni keenya kun gargaarsa isaanii waan raawwate kana hunda ol qabee miidiyaadhaaf gabaasuu fi amma uf ijaaree deemaara waan ta'eef ammumarraa uf labsee uf mul'isuu sanaa fi uf dhokseeti amma ijaaramaara waan ta'eef malee hojii gaarii hojjetaa jiranii akka bareeda jiranii isiniin jedha. Fakkeenyaaf Heeban Arsii, Muuneessaa, Sirkaa, Gololcha, Shanankooluu aanotee kanneen hundaa qunnamaniirani. Jalqaba kan irratti raawwachuu fi uummata keessa kutanii gara bosonaatti yeroo isaan imalanii eeruu uummanni kennee fi eeruu uummanni kennuuf hattee hidhatee eegee waraanni bilisummaa Oromoo ofirraa hattee hidheessanis dhahee ofirraa deebi. Uummata gandaan naannoo bosonaa guutuu marsanii akkasitti eeganii uummanni garuu bifa adda addaatiin gargaarsa godhaatii jira. Kun bifa eeruu kennuutiin, kun bifa nyaata kennuutiin, kun bifa adda addaatiin haala miidiyaa irratti illee ibsuuf hin mijannee jira. Kanaaf haala ammaa osoo si himillee miidiyaa irratti ibsuuf hin mijannetu jira waan ta'eef haalota sanniin akkasiin deeggarsa kennaatii jira uummanni. Haa ta'u ati uummata Oromootii fi dhaamsi ati qabdu maalidha? Fakkeenyaaf godina Arsii keessatti waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru kun odeeffannoo dharaatii wanta jiruuf deebisaa takka ammoo dhaamsi uummata Oromootiif ati qabdu maal? Bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana bakka hin seenne hin qabu, kutaa hin seenne hin qabu. Haa ta'uutii ammoo of ijaaruu fi of guddisuuf dhoksee taa'amaa jira. Amma ammoo uummanni keenya akkuma
qunnamtii qabuun wal qunnamsiisee ollaa wal ijaaree akka warri jiitii wal ijaaree deemu kanaan olitti ijaaramaniitiin waraana keenya deeggaruu qabanii yeroo xumura argeenni kanaan ammoo adeemsa mootummaan ololaafi jibaan addajii gulaafi gantuu waraana bilisummaa keessaa badaa galchu tanaan ummanni keenya abdii kotoo osoo hin taane abdii horatee isaan caala cimeeti itti fufuu qabaa isiniin jedha. Dabalataan illee keessattuu waraanni kibba bahaa kun wurtuu biyyattii keessa jira waan ta'eef ijaarsa kanarratti odoonuu jabaatanii isiniin jedha isiniitif. Ji'a hagayyaa keessa taateewwan gurguddoo mudatan keessaa tarkaanfileen waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti fudhatan isaan tokkodha. Waraanni bilisummaa Oromoo Opereeshinii dhihaa kan maqaa nadhii gammadaatiin yaamamuun hagayya 3 bara 2020 takka aanaa mi'eessootti kaampii kumaandoo bilxiginnaa Jimaa Jaarsoo Jaamurratti tarkaanfii fudhate. Opereeshinii Elamoo Qilxuu Jaamuunis kan yaamamu zoonii kibbaatti ammoo hagayya 4 bara 2020 takka Gujii bakka Gumii Eldalloo Jaamutti Birgeediin waraana bilisummaa Oromoo soddomman Booroo Jaamuun beekamu keessatti humna poolisii federaalaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate namoota 12 hojiin ala taasisuun kanneen 8 ta'an ammoo madoo taasisu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun zoonii lixaa Opereeshinii Laggasaa Waagii Jaamu keessattis hagayya 3 bara 2020 takkaa fi adoolessa 31 2020 takka waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa keessatti kan argamu magaalaa Saasiggaa to'annoo isaa jala oolchee jira. Zoonii jiddugaleessaa Opereeshinii Taaddasaa Birruu Jaamee yaamamu keessattis hagayya 7 bara 2020 takka Shawaa Kaabaa Damee Kuyyuu bakka aadaa Qarree Taa'aa Jaamutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu isaa marsaariitii qunnamtii waraana bilisummaa Oromoo wabeeffachuun gabaasaa turree jirra. Sochiin waraanni kun gaggeessaa jiru daranuu cimuun gara humnoota haaraa leenjisuutti gahee jira. Zoonii jiddugaleessaatti waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa leenjisaa ture eebbise. Waraanni haaraan eebbifame kun qeerroo fi qarree kanaan dura qabsoo karaa nagaatiin harka qullaa sirna cunqursaa falmachaa turanidha. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiddugaleessaa kana duras irra deddeebiin humna haaraa leenjisaa bobbaasaa kan ture wayita ta'u waraanichi jiddugala Oromiyaatti of cimsaa dhufuun fiixa bahiinsa qabsoo hidhannoo dhalattoonni sabichaa gaggeessaa jiraniif tarkaanfii murteessaa ta'utu amanama. Zoonii kibbaa fi jiddugaleessatti onkololeessa 16 hamma 18 2020 takkaatti haleellaa waraana bilxiginnaa irratti raawwateen injifannoo argachuusaa ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo lola dirree jiddugaleessaa fi kibbatti onkololeessa 16 hamma 18 gaggeeffameen olaantummaa waraana bilxiginnaa irratti argachuusaa qondaalonni waraanichaa ibsuu irratti argamu. Waraanni bilisummaa Oromoo Salaalee magaalaa Daawichaa keessaa humnoota bilxiginnaa erga baaseen booda magaalattii to'annoo jala oolfatee jira.